Manni maree waloo paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa yaa'ii waliigalaa 11ffaasaa gaggeesse. Saganticha irratti kan argaman itti gaafatamaan siyaasa paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Namarraa Bulii akka dubbatanitti mootummaan keenya fayyadummaa uummataa gama hundaan mirkaneessuuf hojjechaa jira. Kun fiixa bahuu kan danda'u paartileen siyaasaa tumsa yoo taasisanidha jedhan. Hundi keenya biyya tokkoof uummata tokko qabna. Biyya keenyaaf uummata keenyaaf qabsoofna. Tokko taanee rakkoo ilaalcha yoo qabaanne mariin fulachuudhaan badhaadhina waloof hojjechuu qabna jedhan. Biyyi kun biyya nama tokkoo yookiin paartii tokkoo miti. Tokkummaadhaan uummata keenyaaf hojjechuu qabna jedhan obbo Namarraan. Uummati keenyaafis gaaffii dimokiraasii hin qaba, gaaffii misoomaa hin qaba, gaaffii nagaadhaan bahee galuu hin qaba. Kana dhugoomsuudhaaf akka mootummaa naannoo Oromiyaatti, akka paartii badhaadhina damee Oromiyaatti nageenya amansiisaa naannoo keenya keessatti fiduudhaaf, mirgi dhala namaa akka kabajamu gochuudhaaf, ummati keenya hiyyummaa keessaa akka ba'u gochuudhaaf, jiruuf jireenyi isaa akka fooyya'u gochuudhaaf, carraan hojii akka uumamu dargaggootaaf taasisuudhaaf, bu'uuraaleen misoomaa ummata keenya bira akka ga'u gochuudhaaf, tajaajilli si'ataadhaa fi milkaa'aa ta'e ummata keenyatti dhiyaatee ummati keenya tajaajila gahaa ta'e loogii malee akka argatu gochuudhaaf halkaniif guyyaa carraaqqii taasisuu irratti argama. Carraaqqiin kun bu'aa hedduu fidaa jira. Haa ta'uuti malee carraaqqiin kun bu'aa olaanaa fiduu kan danda'u paartileen siyaasaa maqaa uummata keenyaa qabatanii fedhii uummata keenyaa qabatanii gurmooftan hundi keessan gama keessaniin karaa tokko yaada giddu galeessa godhatanii yaada irratti mari'annee rakkoon yoo jiraate wal dhabdeen yoo jiraate wal dhabdee fi garaagarummaa gidduu keenya jiru mari'achuudhaan walitti fiduudhaan wal dandahuudhaan wal hubachuudhaan wal gorsuudhaan gara daandiitti deebi'uudhaan jijjiiramoota biyya kana keessatti jalqabame hundi keenya iyyuu akka hundi keenya beeknu namni dana jiru biyya tokko malee biyya lama hin qabu. Paartileen siyaasaa hin darbu, hin dhufuu hin darbu. Paartileen siyaasaa kan hin dabarre biyya, uummataa fi biyyi hin darbu. Wanni qabsoofnuuf biyyaa fi uummata ceesisuudhaaf. Uummati kun uummati nuyi ceesisnu, uummati nuyi qabsoofnuuf uummata kana. Uummata nuyi hiyyummaa keessaa baasna jennu uummata kana. Kanaaf uummata hiyyummaa keessaa baasuudhaaf, biyya dorgomaa taasisuudhaaf, biyya addunyaa keessatti hundi keessan mataa ol qabatanii paaspoortiin keessan kabaja argatee isinis kabaja argattanii addunyaa keessatti ittiin jiraattan uumuudhaaf hundi keenya akka ol qabannee hojjechuutu nurra jiraata. Biyyi kun biyya nama tokkoo miti. Biyyi kun biyya garee tokkoo miti. Biyyi kun biyya saba tokkoo miti. Biyyi kun biyya sabaaf sablammootaati. Biyyi kun biyya ummatoota Itoophiyaa hundaati. Kanaaf biyya hundi keenya fedhii siyaasaa qabnu olitti biyya dursinee biyyaaf hojjechuu, biyya ceesisuu, fedhii keenya biyyaa gaditti ilaallee daangessinee biyyaa fi ummata keenya ceesisuudhaaf waliigaluu ofirratti murteessuu danda'u nurra jiraata. Filannoon nuti qabnu lama yaadaan wal falmuu fi fincila. Filannoon lammaffaan sirrii miti. Tokko taanee biyya keenya ceesisuu qabna jedhan. Biyyi keenya ce'uu kan danda'u hundi keenya iyyuu utuu hin tuffatin yaada giddu galeessa godhannee hojjennee biyya Itoophiyaa jedhamtu, naannoo Oromiyaa jedhamtu, biyya waliin qabnu, naannoo waliin qabnu ceesisuudhaaf ofirratti murteessuu danda'u nurra jiraata. Kanaaf biyyi nuun qabdi. Uummata keenya nuun qaba. Dargaggeessi nuyin qaba. Fedhii isaa fi yaada isaa qabannee warri qabsaa jirru nuyi. Carraan qabnu lama. Carraa tokkoffaan akka waliigalaatti filannoo sirrii filannee Itoophiyaa jedhamtu, Oromiyaa jedhamtu gara dimokiraasiitti ceesisuudha. Kana gochuudhaaf immoo aarsaa kaffaluu barbaada. Kana gochuudhaaf of qopheessuu barbaada. Carraa lammaffaan carraa sirrii miti. Carraa lammaffaan walitti bu'iinsaa biyya kana keessa jiru karaa adda addaatiin ummati keenya tokkummaadhaan bahee nagaadhaan bahee akka hin galle taasisaa jiru kana filachuudha. Inni filannoo sirrii miti. Miseensonni paartilee siyaasaa tokko tokkos manni maree waloo hundeeffamuunsaa dhimma waloo irratti akka tokkummaadhaan hojjennuuf nu gargaareera jedhan. Kanaan dura paartileen biyya keenya iddoo tokkotti walitti qabamanii yaada isaanii rakkoo isaanii haasa'an turre. Amma garuu amma gurmoofneet yaada qabnu yaada biyya keenyaa rakkina biyya keenyaa teenyee ajandaa qabannee mari'ataa jirra waliin haasaa jirra. Kanaafuu paartii manni marii waloo kun bu'aa guddaa nu qaba. Walirraa faffagaannee teenyee turre kanaan dura.
amma walitti dhufne rakkinni biyya keenyaa maali? Dhibeen biyya keenyaa maali? Akkamitti yaaluu dandeenya? Akkamitti gargaaruu dandeenya? Akkamitti biyya kana ceesisuu dandeenya? Akkamitti biyya kana dhalootatti darbisiisuu dandeenya kan jedhu marii guddaa waliin mari'ataa jirra. Rakkoo uumamu rakkoo kamirrattiyyuu paartileen siyaasaa kanarratti mari'atan yoo ta'u inni kun immoo waan waloo ta'e dhimma biyyaa irratti dhimma adda addaa irratti immoo kun kan keeti kun kan kiyya osoo hin jedhin ta'anii mari'achuu fi harka walwannoo jechuun baratameera jechuudha eega gurmoofne.